lolaa fi Keessa qabu sun kun malee qaban beeksisa qabu kan irraa. Keessaa qaba. Akka inni keessa qabu. Eeywa. laa wanta akka wannan harkisa. Isii dawe baadbatte isii dawe. Sobaadha beekama. Eeywa isii dawe. Maal isii. Kanuma Atitti Keessa ergee. barbaadu irra guddaan kana. Siiti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eegamtoota fi jaalatamtoota mu yeroo bakka nagaa jirtu fayyaa qabdu deebinee dhufnee jirra. Mucaa dhaamee dhiiga isaanii barbaanna jennee walii gallee isin bira deeme akkasitti bira deeme jechuudha. Jalallee ni barbaannee bira deeme. Dubartoonni kalee warroonni isa dheen jedhamee shakkamaa jiran immoo utuu mana isaanii deemnee barbaaduudhaaf waan kan akka irratti mari'annuuf mana isaanii deemee ture. Mana isaanii hanga deemetti hulaa nurraa hin banamne yookaan balbala nurraa hin banne jechuudha. Maaliif akka ta'e naaf hin galu. Ammas immoo Yuusufiin isa sababa isaatiin dhaame jedhee shakkullee na bira jira. Isallee wajjin deemne jechuudha. Wajjin deemnee hin agarre dhabnee dachaan jechuudha. Akkasumas ammallee hiriyaa isitti jaraa takka jira. Hiriyyittiin isii jaraatuun yoo akka icciitii kan qabaatu ta'e waan kana akka gaafannuuf kan dhufne. Kanaaf walumaan waan jiru walumaan laalaa walumaan gaafanna. Wanti isin quba qabdoo jiraachise nuuf himte jechuudha. Ammallee isin nama akka waan kana quba qabu natti fakkaatan namni si yaama jirtu nama yaamu jirti. Kunuun cina irra jechuudha bilbiltee nama yaamu jirti. Akkasii waan quba qabdoo walumaan laalaa nu faana turaa isin jechuu barbaada. Meeqaagaru? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota muhee Oromoo Tube jirtu isiniin jecha akkuma eda argitan akkuma gartan sanitti jechuudha dhufanii jennaaniin arguu hin dandeenye yeroo sanii waakkatanii deeman har'aan tana kaaneeti mana dhayne jennaan hulummaanuu jala banamuu didduula alaatu nu jala banuu didan jechuudha akkasi dadhabnee ifirraa deebine mootu ammaan tana mana malikaatitti ka argamu sababni as dhufneefillee jarri walitti saahibaa Mie wanta kana keessaa harka qabdi yookaan mootuu quba qabdi wanti isiin beektu wanti isiin yookaan dhageenye fa'a ta'a waanuma kana yoo jechuudha hangam takka yaani gaafachuma walumaa gala dhiiga kana barbaaduudhaaf ka deemaa jirru egaa malika gara gaafii keenya waan dhufneefitti adeemna Khalid kama kaleeyyuu bilbiltee naan lolte kana akkamitti dhaamee maaltu dhahe dhuftellee gaafachuu dhabaattu dhageesse Kanafu rahmaadhaa jenneeti dheengadda gaafa achi dhufte takka anaa miti akkamitti yaani anaa miti osoo hin taane akkamitti akkana sa'aadadhaan jettan jette sa'aadadhaaf loltee nu biraa utaaltee baatee kutte jechuudha. Tamam sa'aadadhaa fi Khalid xiqqoo isii wal dhabanii jennaan. Khalid waa jedheeni jennaan sababa sanarraa jette maan silaa as keessaa hun achisi gudadhamne akkamitti akkana jettaniin ka jettu utaaltee nu biraa baate mucalleen ammoo ta'an xilaatuma tokkollee magaalaa tana keessaa hanga har'aatti hin qabu jedhe. Namni shakku takka hin qabu jara malee nama shakku hin qabu jedhee jira. Amma satis wanta isii bira gara kan dhufuu yaadame. Wanti irraa quba qabdu jira yoo quba qabaate. Firiyaadha. Icciitiin si himanii waan kana keessatti quba qabdoo jiraata kan himtu barbaanna. Maaliif ati dabboleetti tenna mucaalleen obboleessa kenna. Jaran alatti yoo kabiraatti balitti dhahee jiraatu ta'e dhiiga isaa barbaaduudhaaf dirqama kenna waan ta'eef dirqama baachuudhaaf yaalii qabna waan ta'eef. Sana gaafachuu dhuftanii? Kan si gaafachuu dhufnee wanta quba qabaattu nuyi. Yoo hin beekne tarabbii sirraa quba qabu san yoo hin beekne ammoo nuu baasta. Jaruma sanu siitu godhe. Ani jara maal godhaa itti godhame? Siitu akka akkas tumanii mucaa akkas godhe siitu godhe jaraa fi atu walii galtaniiti. Akkamitti? Akkasi. Bari inni saahiba kiyya armaan keessa waliin gala. La. Jarri. Kan tolta ni bejjira. Atiin kun rakkoon gamanallee gamas illee sitti godheessitu kana goosicha jedhani wanta kana keessaa qabdamu maali yaani? Rahmaa aara qabdaafati. Rahmaa aara baasaa jetteen gaafa duraallee. Sirraayin baasaa siifin dalagu jiraadha jettee. Deemteetitti amma isaa fi isii walii gallaan jaatti ta'e wajjin isii qabdee itti dirti ati. Mucaa. Akkamitti beektamoota kanaan itti diruun maal jechuun bara kanaan qabeetiin jiraree Bisu waan kan dhugaa baasee dhudhaan sitti yeroo waan kana akkam gosa. Siitu itti gaafatama mucaa kana. Mucaa kun obboleessa keenya illee yoo ta'uu baate dhiigee isaa itti gaafatamta yoo Laani wanni godhe tokko hin qabu maal taate maal kaasi? Wallahi waan godhe tokko hin qabu waan. Siitu itti gaafatama. Silaa lolaa fi Keessaa qabu sun kun malika waan beeksisa qabu waan kanarra. Keessaa qabu.
Akka inni keessaa qabu. ايوه Laa wanta akka wannan harka keessaa qabu tokko hin isaa jiru. qabda sumaatu itti gaafata mallee amma dubbita kan baay'isii Yusuf amma maa na gaafachuu dhuftan barbaannaa jennee isin waadaa seenaa. maaliifuu na gaafachuu Harka dhuftan keessa waan qabu ifiif maaliif? dalaytan tokko ani maaliif wanti hin isinii himuu dhuftan Jarri saahiba kan geeti gaa waan quba Laa, qabdu laa, tokko irraa nuuf himtaaf dhufe. Isinumaa Ani jalaa dhiigaa dhiiga isaa barbaadu deemate akkamitti akkana goosisamee? isinumaa walii galee isinumaatitu mijiyoollee itti Manni diree kaamee maal olii galu nuti olii galu. Anaaf inni dhiiga isaa kana barbaaduudhaaf mucaa kana fuudhee mana yaalaa geessee jira. Mucaan kun akka jabaatu. Namni awwalatti dhaqqabeeyyoo anaati akkamitti akkana Egaa gootaniiti Mucaa dhiiga irraa hin dhiqamne yeroo ani dhaqu mucaan dhiigni irraa hin dhiqamne. waan kana baraakima dhaqee dhiini wannuma keessa Dhiiga irraa jira dhiqamne dhiiga kana irraa fuudhee irraa dhiisisee mana yaalaa ciibsee bira deeme sa'a sanitti. Ammallee mootu dhiigas ga'ee hin barbaadu. Caboo waan argite naasee nagaa ani waan Yusuf illee tere keessa. ani amma waan na gaafatan hin qabdan dubbii tana Yusuf akka booda jiru ni hin beekan Yusuf boodaan Yusuf isaa illee boori irraa akkatti quba qabdu Yusuf kana akkamitti quba qabdu. isaatu booda jira dubbii dhageetiin jira jala dhaqqabeetiin jira jala deemeetiin Jala kan dhaqqabee jedhani. isaatitu itti dire muciyyoo Isin dha'uun silaa. isii dawe baadbatte isii dawe Ifa baadhaa beekamaa. eewa isii dawe Ah. maal isii ee kanuma atitti Duuba silaa ergere barbaadu irra guddaan kana. Yusuf duuba jiraate. Yusufi duuba jira bee Abbaan fedhes duuba jiraate. laa Yusufi duuba jira barbaadu. Yusufi duuba jira Yusuf ati kana maa goosiste. ani keessa hin jiru jara namaan taatan sin afaan oromoon beeytani hin jiru an keessa kanas gaafni ilaalame Eegaa barri ramma. maal godhaa dhiiga isaa barbaada jiru eega ofii keessa jira daatu fiilimaree akkasirratti hin beekneefi filimni kan akkanaatu jira bo Ambo. Maan durallee waan akkanaa daleedee jirte irraanfatteen isaa. eessatti Ni daleedee asuma mooraa teenya tana keessatti. yaaman dhaabatte na Yoommoo waliin dirtaatti duraanuu. yoom sila Us ni beektamaa. An barteessan lolaa miti kan inni barbaadu dhugaa dhaabadhaatii waan an barbaadu naaf hima. Inni sirlachuu wajjin khalaas isiidhaan isiidha maal dira Isii ta'uun beekamee miti. barbaadde Isi ta'u sirriitti sirrii quba qabdaati. Isidee. Isii malee nu dawa. Mucaan xalaata hin qabu. Isidee isiidha. Isi La- ta'uu siif himtee ta'e wanti amma sirrii quba qabdu. amma ka barbaadu Eeggata- Laa Nyaata isiidha. shakkiitti yoo ta'e nullee shakkuutti jira wanta kanaa miti gadi. Isidha. Dalaalee lameen sana gartee mi deebi'aa qoraddaa isaan. Isaanuma jaartii isaatiif. Jaartis waliigalaniiti innillee keessa jiru dubbii. Jira. Yusuf wanta kana Mucaan namaa wajji wal lolu mucaan nama hin geeyu nama hin tuqu. Maa akkanumatti namni nama dhowwu jiraadhe namni as Akkamitti baaba. kana wata mucaan kun. waatuleen dubbii dubartii xarafa qabattee hin ceensin jettee Bara naa miti dubbii si fakkaata naa miti. amma lolaaf hima wanni dhufneefi wanta kan dhugaa Dhugaa addaama barbaadu si hojjetu. Lollee maal dhuftee na Kanallee gaafata? kanallee mana isaanillee kan dhaqee ittiin Laa waan kana isin osoo beektuu akkam dhuftee na gaafata mana keenya. maalitti hin beekan osoo gaafadhe osoo beekee gaafadhaa boo Wallaa. osoo beekee dhufees gaafadhaa Halqasee basee jetti arabni halqasee basee. Motora deemnaa makiina. Nama gabaabaa duraan hunda qaban. Mana yaalaa mucaa kana Ilma kanaan dhugaa isaa irraa barbaada. dhufeetiti amma maaree naan jaa. Ajaa'iba qabaa'u. Mucaa Maalika, amma wanti barbaannu, wanti barbaannu. Isaan hundinuu wal quba qaban. wanti barbaanama wanti barbaanu dhugaan tun ammootu waan ijaan agarte malee waan gurrallee hin dhageette miti Hayyaan nin kakadamisi. Isii wajjin qabdi. Isaan. isaan ta'uu sila ana amma anillee Kanallee akka atitti ergite ni beeka. ni beektaa miti kamaal waaraa idaal Yusuf kana bitonna naaf galuu jiru jechuudha. Isiin tuni hiriyaa isaaniiti. Waan quba qabdu malee fuusee nutti hin tilledhee yaadu beekee akka takka nan abdadha. Hiriyaa isaaniiti. Erguma hiriyaa isaanii taate waan kana quba qabaattu malee kakkanaati jettee nuuf hin himtu. Garuu amma dhibbaan dhibba isiidhaan hin beeka isii ta'uu jechaa jirti. Waan beektu walirraa waan qabaniif kan jechaa jirti mire. Amma sattis duuba jirtaa jetti. Waan kana kan adda sin baasu rabbi qofaadha naami sii galee. Rabbi qofaadha. Kan dhugaa sadi meetiin du'a malee dhalaas hin sodaadhu sillee hin sodaadhu. Isaanii waan kana itti walii galtanii tuma mucaa miskiina qabdanii akkanatti tumsiisti. nu sodaadhuum jennee miti amma waan hin taane jechuu haasa'uu jammartee namoonni maal godhaa sila osoo mana keessa waliin galu osoo Kan ganaa wal gaafanna maqaa oromummaatti ganaa wal gaafanna mucaa kana dalaatti dirtee sababa dalaatti jecha mucaa kana tumsiistee ganaatti si gaafa daa'u namallee dabalatee haraami waan akkanaa kana. Gama keetillee gama isaatillee gama dubartootaatillee rakkatutti hin jira. Ani Yusufatti miitee fi rabni ilmi namaa dogoggora sheexaana. Wanta kana keessa argamdoo ta'e ani sifanni sutti miti yookiin immoo wanta ani si godhu tokko illee hin jiru. Dhooftee dhaqqabu osoo hin taane dhoofsistee dhaqqabdu illee yoo ta'e ta'uu hin dandeessaati. Kanaan hin beeku rabbi qofatu beeka. Kanaaf dhugaa kana danaa baastee gaafate naaf himte ani sillee wanta ani godhu tokko hin jiru mucaadha yaalanne dubbii sana akka gabaabsinee fixannu Ata isa jala ni deemta akkamitti dhaqqabu dhabde gurbaa kana. Isi jala deemtaa miti bara. Moo ifii Yusuf fuugaa mee laa'uun dhaqqabaniiti garaa isaallee harkaniiti akkamitti jala deemtee dhaqqabuu dhabde waan kana Baroota kana akkuma dhaqetti yeroo dhaqetti wanta ani arge mucaa isatu lafaa kaasechuu dhageenaan hammeenya kanatti nama Hayyee amma mana dheeyxanii fi mere isa lafaa kaasee dhaggeeffadhu manatti dheeyxanii fuudhee mana yaalaa geesse dhiirri irraan dhiqamne kan inni mana yaalaa geesse irraan dhiisise dhiirri fuuldura jira amma maal fuula sanarraa banuu dide. amma isaan dideen haa Hayyee ati amma aartee jirta inni aaree jira maaliif hin hin aaree aaree wanti sinna kan ta'u illee maali
فيلم رأي والقبة كبني بنا الثاني يوسف والقبة كبني يا أخي أكمل وانت أنقارا مكس ولي كراج روح مالي في مال ولا ما بربادين والله سلاح باي صادق بكمية يا ما هذا قرابنا الهلاسن سكوا برا namni akkamitti fagoo tanirraa achirraa ka'e asirraa ka'e ilaalchee kudha ka'e ulaa raaban dide siin galuati هذا نافقلون دندن hangafa illee ta'e bar kabajaa namaanuma qabanii ربي جرام جاك جرام ميتنات ديك سال فم بلسينات جاك أنا إسمع ما يقول قال لي وان كان دوبه جرات أدنى بس سأنا كم ودي بو والله واتكاكو بنكبو والله nama qabu jettanii terroristanii سينو في دمين isiin tama waliinuu dhaqnee olaanu jala banuu diddeete wal quba qabdan ree isi hidyaa amansiisaa isin haamiti hin dhaynaree karaa solmaan itti deebi'e dhaynamiti dhaqaamana ati fi ishuu sinumarraa kabajaadhan erga isiin ta'uu dhibbaan dhibba isitti amanaa jiraatan garteemi isi ta'uu eegamantan isi hedhina turraa baafatan turraa dhugaa adda baafata ati duuba jiraachuu namni biraa dandoo lameen geelee jee mana takka hojii galanii mire bargulaa la tuunis hojii jettame maa hulaan baniin walumaa filimatti jiran kunillee beekaati si fuudhee si geessetti akkana dalagii waliin jaan malee silaa kophaa isaa fiigaa dhaqee tuun bar kalee dhaqee fi jira kalee isin sitti nayyaame misitti isan nayyaame gaafadheen jira anumaa quban qabu isinleen quban qabu jette waakkatte dhugaa isaa waliin barbaannaa nama na fakkaattiin hojii barbaadutti jirti kadhaa'uu isaa quba qabdu isin maaliif dhugaa ishii isheen isillee saddeqee nusobu jirtaadha nu sobdi jaartin soba jaartummaan isaa soba jaartin kiyyaleen samii miti awwan takka wannan quba qabu tokko hin jiru boo yeroo sanitti aarte utaalte baate ergas immoo dagaa gorumtaa maal jette arga sadarkaa sanitti haasoftee hin barbaanna waliin Yusuf asaan dakin dura bilbila dubbista moo dubbisnaati isaa binne ka koottan koottaa jettee mire kobaatees isaan gaafa laakiin isaa si cinaa jiru dhageen deemanii hulaa cufatanii akkamitti dhagaama hulaan barri isaanii takkaatuun cufamtu anuun hin dhaqaa oola barri jala haalaasu kagaggeessu balma hayyee walii yaanuure amma yaanu wal maaltu dhageessiyaan sumaa yaa kana ani si miti barbaaditi Yusuf nafsii kee kabajumatti nagaa baasu barbaadame hin barbaadamu akkam miskiina dhalaa jettee akkamitti tubsista baa dhiiraan ilma dhiiraati beeti ilma dhiiraati barati isiillee taanii miti dhalaa lamaan qabiti naa miti siigalee miti siigalee Yusuf waliin waa amrii kiyyaan deemane ka amrii kiyyaan miti takka tuun jaarsi ta'e tuun saahiba isiitii jaarsi miti isii bichisiisa qabu kan sirra kaa'ee jira jaartii duraani malee ammaa miti boo jaartiin duraanii duubaan qabu waan wanti siin mucaan kun itti midhaan balaa keeti amma kunoo isiillee asii sirra kaa'u balaa ofii ofitti fide malee inni illee ofii ofitti fide malee takka balaa nan itti fide hin jiru ofumaa mucootan ofumaa fuudhee natti fide gaafa walaa manatti anam fidadheera dubbii haasa'uun barbaadu fuutee jara sannaa fiddaa naturraa adda baafata waan kana ani yoo dhufaniin fida yookaan immoo tumus daruuri dirqamaa yookaan immoo bakka isaanii bu'uuraa waan kana fudhatamu itti gaafatamummaa kana sitti baadhata saa kana booda irraa namni ani barbaadu kun jiru kalee nagaa taateen hojjinaaf dhuftee dhiiga isaa barbaannacha har'a jaraan quba wal qabaachaa bilbila cufachiifsi maaliif beekama kana yoo isin jechu jettu ayyaa yoo jettoo isin maal jettoo akkamitti namni bira hulaan sirra dhaabanuuti daffa goota dhaniitanii maal abba mahayyii miluseeti asirra jaraan quba qabda harka wal keessaa qabda isin jechu jiran kun anaa miti maal jechisiitiin deemtaare tunillee kalee risaatii atti deemte boot naa bilbilte akkana isin harka isaan dhabu isa qoradhu jaartinti akkasitti maaliif Tamtu siin jedhe? jaartinti akkasitti maaliif akkasitti barbaada akkana laa ayyaa maaliif ta'e kun alas dhiiga Si saada siin jedha? jaartinti akkasaan jette dhiiga mucaa si gaafannaawu mucaa akkanatti inni keessaa quban dhabu isa mucaan naman qabu jettanii harkana waliin daddarbitan dhiiga isaa isin gaafanna wallaahi Tana kunoo saadas akkasiin jedha Isin jedhe mataa isiitiif akkamitti jaarsa kiyyatti murteessaa fattaaleedhiin boo eessatti wal quba qabnaa miti qilee haaseenan hundi Ideetu isaanii gaafata isin hafiti si galemi ati Fidaayi. duuba miti dura jiraadhu sun nan naqu fixatu dha mucaa isin dhoofsiste ati dhoofte ofii dhoofte ani kan barbaadu dhugaa isaa barbaada waan ammaan tana ka barbaannu dhugama sanuu jetteeni miti jettee miti nama kallattii si barbaadu dubbii qabatamaatti ka barbaannu maali kallee nama waan gurraan dhageette yookaan immoo waan waan ija saahiba hiriyaa isiiti hiriyaa yoo taate Quba qabanii waliin haasa'an icciitii isaanii waliin haasa'anii dhagasiin nuuf himte ayyee obboleessa ofii yoonan akkatti gurra aboona deessanii baran koottaa jennaan inni achumaan dhadhee waana deessan Tayyib eegasi. koottu rahmaa koottu wayisa hin dhuftanii koottu haay eegasi dheessan ana cika sana buusuu barbaadanii baytaan jalaa hin hafee miree amma laakiin hana filimna kan isin afrin isin sadii si huu dheessan eessatti sitti marre ani jalaan deemu jira bilisaqii waan cufa quba qabu warra mooraa isaa wajji galan guutuu geelu taqiya niin beekan an dubbiin kun taa ijoollee achi galtu niin beekan ijoollumaas na bira galtee achi baatee achi galaa bara isaanii haasawaa waan cufa dhageenii jiranii fayyaan qabdu laa ana keessa nan naqatina ajaa'iba hordoftoota koo kabajamoo akka kana jechaadha ni dhageessanii waan jiru immoo waliin itti deemna nu faana turaatii duratti alaaburutti waan jiru adda baafnee isiniif himna waan daawwataniif galatoomaa nu waliin turaa isin jennaati ulfaadha